Gilaavii qabanne gilaavii kaya. Guys, sadi. Triple kan sun de guys. Guys, sadi kana keessa fayyadama. Choomina na dawwalime. La Yasmin. Ayo bisa aku sih dawwalo, tapi sih dawwalo. Maala kana waan mootii deemuun lama fakkaataa jira. Arda hidhatteerti Yasmin. Makush. Yeah. Family. Game beelama fakkaataa. Wanna si deema rokkasitti cakkawna godhaara. Rakkoon hin jiru cakkani. Yoo dubbiin jabaattee share godhanneeti baxaabbatama miidiyaa tanarra nutis. Galatoomii wallahi thank you so much Yasmin. Guys thank you na hundumti keessanuu Allah na galatoomii baay'ee takka. Siirumattee fi magushar siifiteera. Qoomee xiqqishuun qaman qatee mallaalleessite yoo dubbiin jabaattee share godhachuun dura jiraata. Ara haga dhumaa deemti. Rakkoon hin jiru. Abbaan feete waan feetanii fiddan. Injeen. Jedhee jira. Minimmaa taamatu hagatiin as jirtu. Yasmin. Maatii haa waan isin jettu dhageette. Sheer godhannaadhaa irratti. Isiin beeti namni naan share godhu yoo dhufe akka achi miliixu. Guys, ara wiini na jala badde wiini. Wayne lak. Ay good. من አይነት ነገር ነው? Thank you so much. በቃ ሞርቹ ረብኖ ባር ታራ ፕሊዝ ደቂቃ ደበላን ዱጋራ ቢሼሪንግ ወረዳከም ማሬ ዱጋራ ነምቶ ወላሂ ቢላሂ ያገርቴ Abang berhasil kaso. Ada buma kisah ini. Orang tiada. Demi tokofa, orang tiada serat di bawah rumah kisah. Karena hilang ke aku berai. Lama fahye. Colgate sih lama fah. Kapana. ما هو لما فا كوتي شامغردو Koti syariat sesuatu urate malu gudi namo. Haye lama faham sudah faham tu maga. Guys, please tap goda. Koi ni. Dia ni cini. Gih bila mah fakis tani bar. Ada, gede no, ada Yasmin. Guys, lama faham tu mah. Guys, galatom jadane za hundu dike sare thank you so thank you galatom jadane Allah ma farle kan nar ka wade par ni rakes ine sedih adi mara timne kol ke taraf bisa dar ay rozi kol Guys, onni khanna mi. Onni khanna.
gaaf tokko biraa. Onnee kan naabanaamii wal qarqaaraa faamiliin tiyya maal taateeti? Adabbii wallaaltee ibsishaa. Siin jedhee bar tokkoffaa kolgeetii. Ayii. Lammaffaa fi sadaffaa hin qabu tokkuma qofaa? Cinqamtee bari ibsaayee himadhu malee adabbii. Wallahi adabbiin na argaa badee. It is normal. Himadhu wallahi himadhu si normal dha. Adabbii barbaadde himadhu si adabama. Ibsaaችን come on himadhu adabbii. Ana rabbi sodaadha adabbiin itti himaa. Adabbuma nama biraa adabdumaan ana adabne normaali bara geemidha adabbii nama biraa adabdu adabi. Eshi normaal osoo hin nuun zaare. Na adabi sodaatiin beebii maal taateeti? Geemidha bara. Gaaffoo si dhaabuu tokkoffaa kolgeetii baru lammaffaa qaccee lama nyaadhu. Hayee sadaffaa. Sadaffaa. Hambar hati kalali si sokaa jira bar. Taate akka uummata kabbaadhi si jedhamu. Rakkoon hin jiru laal. Rakkoon hin jiru amma saada laal. Geemaadhaami. Ayyaa akka samsaamni jammaree kan umutti jira. Ndee ijeedhadhee faamiliin tiyya nama wallaalti ndee sadaffaa jijjiiri. Marata duree keessa akkasii qaba. Jijjiiruun ni danda'ama bar. Zoor jedheechi taa'etti zoor. Ndee faamilii nana dabiin waan akkanaa waynee gilaafii lama darban warri faamilii kiyya. Arata ragaagu. Guys. Uummanni gaareessa. Gilaafii lama man darbitan. Arabannaata azoo rakkoon hin jiru. Maaliif haaran geema miti kun? Gilaafiin jalaa balleessitan kaa. Ayi ishi. Sadaffaa. Guys, giftara tiyya naa gara toofadhu. Maalti? Last time. Maaltu yoo? In agartu ijaan maaltu maal dheeree hin jiru. Ardalal, ardaluu dheeratteef. Yasmin, thank you so much. Galatoom. Family marti keessanuu galatoom naa jedhaani. Namni tokko galatoom naa galatoomfadha. Thank you asirratti. Foon haala yoo. Agartaree dhamu. Takka zeeroo jedhe. Ate kana dibadhu siin hin jenneera. Indeen adaba siin jeen ture gara xiqqoo akka dibadhee hinaan adabu kunoo. Bilaashee gadi si adabee oona si jedhe ibsaa sababaa godhuuf an kana dibadhu siin jedhe. Maaliif sababaa si godhe dammoo? Kunoo hin taane. Thank you family wallahi galatooma. Haala kanaan moochuun deemnu faamilii. Akka zeeroo jedhe. Haala kanaan abbaan fedhe ammoo. Bakka beest of siree sun ta'in takka haa taphannu gaa. Takka yoo taate qixaanna wala sirra jira jechuudha. Kan amma dabamee. Kun gaa walaatee maal taate? No amma gisee kun beest of siree ta'e itti aanuudhaan tokko taphanna.
Akkas nu wayyaa. No akkana laal faamilii. Normaal nu akkanatti keessa takata akkanatti thank you namaan jedha. Iyya hindiine. Ati duqeetii dibadhuuti warniingi sittaa kennuuf duqeetii dibatta. Rakkoon hin jiru natti kan nu xiqqoon dibadhe waan ta'eef yoo hedduu dibadhee warniingiin akkanaa. Amma dibatta jechuudha kun. Kana caala akkamittiin dibadhaa? Innaan illaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Hin taane? Dhiisi bakka nutti hin dibatin dhiisi eegari sababaan ta'u. Qoy bakka hin balleessa bakka gaa dhumattee bara dabbii duraati kun. Uummanni kun na giriisedha. Guys, welcome. Ara tahu kan? Rabbi. Maal waan guddaa dura kananiiti wasa isaan galaa meeqata gaafa. Laala amma kana mulu maaltu banam dhibba lamaa fagana. Giifti guddaa silaa dura kan nu baatan bara kanan fidu. Shantam silaa wala giifti guddaa kan nu baatan. Balleessinu. Malam mandam xiqqoo masirraa firma kisha kuma sadi guutuu hin banu orroyyee kuma lamaa fi jaarshee wayi gaafate. Kuma lamaa fagana mulu amma ta'e banagaa isa. Kana yasiin qofa baruu danda'a. Oro dis bakka. Manigaan. Yalla. Kuma takka qofa tafe guys. Maali si amma ore tabtabii maatee ta'ee dabalaltan. Maali adabbii kan keemee. Adabbii keemaddu. Balleessinoo durna duwwanni jira bar. Kuma sadi guute kunu. Thank you. Maali adabbiin kan kee? Awwalaa kattaa beekayti deembi. Adabameetiin jira. Adabamee ibsa. Maal jechuudha? Kana malee tokko si injifadhee. Kamna injifattee? Ila wakkachuu jammartee amma subhaanallah. Kakkuma shanii fooyyee amma si injifadhee hoo? Kaina amma daakuu dibadhee rabbi jeetiti. Tokko mootee kun kana beeksabsiriidhaa kana yoo mootee amma naa dabdaabar. Ay mucoon durufitti na cakkansiisaa jirti. Cakkaniree cakkantu maali? Ajaa'iba qabatu. Galatoomii Yasmin, thank you so much. Baay'ee na galatoomii. Natti himi amma adabbii hin kee. Adabbiini. Adabbiini. Uummata amaaraa godhee sinaan warra. Rakkoon hin jiru. Maa inni gilaafii maaliif gaangoo yaadhuman taphnaa dhumatu waan durasitti bareen. Maal ta'u gilaafii keettan guys. Guys, darbii dhaarabinaa darbii waan ta'eef hin darrabiname. Nice ni jorri family kiyya. Ni adabammaa. Maal adabbii? Waaduma duree maal takka taanaa yeroo injifatte. Laataa malcin attarraa ruucin jiru amaarri. Mee adabbii kee himadhu. Aywa, alhamdulillah. Himadhu mee adabbii kan teessanaa jeeti. Arra guys, taraata akka muratti rullaalina. Maal qaxxaamda? Share godhinoo guys keemaa miti. Ibsa irratti share godhu nama barbaachisu. Minno. Ayyee. Bifaragee ruffatte moo? Ani yoo share godhadhe baxaamuu danda'a manni kun hundinuu waan biraa fakkaata akkasitti saniifuu
Attaaruucinii waan ta'eef normaal geemidha. Adabbii kee himadhu amma. Akkanumatti taphanna as lugoonee nuti guys. Ak leytiin. Giraa gabbaaru ko mafisha. Zoori taa'e meetti zoori hojii. Maaliif hin zooran dee nama 600 jira. Akkamitti nama 600 zoora? Maaliif bareedu qixaata? Ibsa adabbii kan keessa reeffadhu himadhu. Maakicha sheer godha abbaan fedhe haa dhufu jedhaani. Mee himadhu bannaata. Ishee bishaan keessaa qulfii fuudhee. Lammaffaa sadaffaayee. Sadaffaa. Barbaree. Barbaree dibattaayi. Shunkurtii shan. Bika olaanirra bika bulawwayyaa Oromoon. Barbaree na dibsiisuu deema. Maal jechuun deema dabam tana ishii kai. Barbaree dibadha. Ibsaa dhiisi garuu. Shunkurtii shan siin jedhe. Fudhadhuree waan keessaan achi garagal siin jedhe gata inni takka jedhe. Lammaffaa maal siin jedhe isheen?